Nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii utaalloon na qabdee jirti sagaleen kiyya hin barreessa. Viidiyoo qabadhee isinii dhufe kana gubbaarratti giiftii xiyya waan gaggafadhe jechaadha. Akkasuma of eeggannoo wanti isin barbaachisurree ijoollee biyya kana keessa jirtan jechaadha. Naa waan tokko warroonni afaan beektan afaan beektu, warroonni afaan hin beekne immoo afaan beekte yookaan isin jedhu isin televezyiinii irraallee akkasuma immoo BBC irraallee dhaggeeffachuu dandeessu. Warri hin beekne immoo jiraachuu danda'u. Innaa of eeggannoon tokko wantoonni labsiin ba'ellee hin jira jechaadha. Jimaata kana asitti sabbata asitti jechaadha. Adaraa keessan akka walii gadi bakkee hin deemne waan jedhanii bakkee akka hin deemne akkasuma namoota walitti qabamee nama baay'atee jiru gidduutti illee akka hin argamne waan akkasiidha jechaadha. Bakka tokkotti hin argamina baay'attanii bakka tokko hin dhaabatinaayi. Xiyyeeffannaan isaanii jarichi bakka tokko gaasin hin jedhu uummata kana muluu miti silaa isiniyyuu beektu. Uummata Hizballaa kana jechaadha. Hizballaan kun isaanii bakka tokko jiru. Isaan irratti isaan kan xiyyeeffata waan ta'eef dura kan harka keessaa qabu si wajjin hin dhaabanne Israa'el lolla kan jedhe warra Iraaqii fi akkasuma biyya kana keessa kan jirtu Suuriyaadha jechaadha. Hin beektu hin dhageessu akkasitti natti haasofte kaleessa galgalaniitii bira taa'een gadi qoradhe jechaadha. Innaa jarri suni lamaan keessaa harka fudhatanii isaan sun kophaatti nu hin beeknu lola keessaa hin gallu nu keessaa harka hin qabnu jedhaniini isaan lamaan keessaa ba'aa waan ta'eef kophaatti hafan waan ta'eef jartiin immoo silaa dhumaa jiru hin argitu. Yaa obboloota kiyya Waaqayyo nagaa haa buusu. Kanaafi isaa warri Israa'el uummata isaanii isaan kunis bal'aan kun Israa'elis deemee rukutaa waan ta'eef uummata isaanii ajaja seera haaraa baasanii fi jiru jechaadha. Isaan bakka namoonni baay'atanii jiran hin taa'inaayi baay'ataniillee bakka tokkotti hin deeminaayi jedhanii baasan. Isaan kana keessatti isaan kunis immoo biyya kanaanis immoo akkas jedhanii dubbatan. Egaa ani galgala mititii wajjin taa'een televezyiinii dhaggeeffadhe jechaadha. Waan isaas sun jedhan. Innaa bakka tokkotti namoota baay'atee jiru baay'atanii isaan wajjiniin hin deeminaayi. Echaan bakka baay'atanii deemtanitti wanta akkasii uumamuu danda'a isinitti darbachuu danda'u waan ta'eef adaraa keessan obboloota koo Waaqayyo sinaa eegu waan akkanaa kanatti labsii baasanii jiru jechaadha. Haalli isaa haala ulfaataadha. Obboloonni immoo akkasitti imimmaan keessa dhangalaastanii boossanii Waaqayyoon kadhadhaa obboloota koo dhugaa rabbiiti. Cinqii sammuu malee wanti isin ofitti fiddan tokkollee hin jiru. Yaa du'as jireenyas yoo ta'e wanti godhamus hin jiru wanti ta'uus hin jiru garri dhaqnus hin jiru waan ta'eef yoo holii cittee dhufte inuma ta'a. Yoo holii immoo citee hin dhufne immoo hin ta'u. Wanti fedha Waaqayyoo nurratti haa raawwatu wanti fedha isaa immoo nurratti hin raawwatin. Kanaafuu hin sodaatina. Dhiphinaa fi cinqatiidhaan of fixaa jirtu ijoollee keenya jechaadha. Baay'een keessan bu'aa jirtu. Ani amma ijoollee baay'ee onlaayinii irraa waan an dhabeef keessi koo baay'ee na dhiphatee jira. Okey onlaayinii irraa gizee dhabdan dhiphachuun keessan gaariidha. Garuu taatee kana laaltanii booboossanii cannaqamtanii amiroo cinqatii kan ofitti fidinaa obboloota kiyya. Lafuma jirtan dhaabadhaa Waaqayyo kadhadhaa. Baqa na oolcha jedhaate amanadhaa. Akkuma amantii keessanitti ta'e wanti goonu hin jiru. Garri keessaa dhaqnus hin jiru. Lammiin biraa ba'aa jira. Omtuu ba'aa hin jiru ijoo gar kamittuu ba'aa. Ma viidiyoo keessan natti ergame tokko lammiin biraa Ameerikaan as keessaa guurratte biyyoonni biraas keessaa guurratanii Itoophiyaa bichaa tafee isinis keessaa maladhaa. Okey hin baane omtuuyyuu hundumtuu ta'aa jira garri dhaqaa jiru hin jiru. Amma immoo torbee kana silaa hin beektu warri magaalaa keessaa manni barumsaa cufamee jira. Bakki lolli kun itti jiru manni barumsaallee cufamee jira. Hojii deemanii hojjetu kiyya garuu hojii deemte hojjetti maadaaminti jechaadha. Kanaafiyyuu yaada keessaniin hin baajjajinaa jecha lammi dhumti as keessaa ba'e hin jiru. Garuu yaadni isaanii bakka tokkotti walitti qabamtanii isaa wajjin hin adeeminaa. Warra nu lolu kana wajjin hin adeemina waan akkasiiti. Haalli isaa hin ta'u yoo ta'e dirqama mootummaa lolli biyya kanatti hin cimdi yoo ta'e mootummaan lammii isaa as keessaa baasa malee lammii isaa as keessatti ficcisiisu obboloota koo. Isa kanatu isin eegaluu qaba. Warri isin fudhatanii madaamin keessa isin fudhattee biyya biraa irraa yookaan gara baadiyyaa bakka nagaan jirutti isin fudhattee siqxe. Okey isin fudhattee siqxee jirti. Irraa siquun barbaachisa jechaadha. Kanaaf isin immoo
wajjin hin deema waggaa deemtanii keessattuu ijoollee keenya micayyoo nama lama jechaadha dhugaa rabbii waan na gaddisiise mana keessatti isaan gatanii Itoophiyaa keenya jechaadha gatanii warrataniitu deeman. Amma ijoon kun viidiyoo waraabde post of goote imbaasiin nuyi biyya kana keessaa qabnu viidiyoo kana hin argu moo maal jechuudha. Yeroo rakkoo kan ijoollee keenyan gargaarre maalumaaf imbaasii ta'anii maaliif birrii nyaatu ana kana kan na dhibe. Namni tokko imbaasii jechaan itti gaafatama lammii biyya isaati jechaan itti gaafatama lammii biyya isaa ergatee itti immoo bakka namaatti nama kana gargaaruun qabu micaa'uun kun ani kophaan jira. Kophaa kun balballi natti cufamee tan jira isaan na biraa deemanii jiru haaduutu jedhanii manatti gatanii deeman jechaadha. Waan barbaade irraa ga'uudhani ofii isaaniitii hin baqatu isaan immoo keessattuu warroonni isaan bira hojjetan jara akkasiisan bira ijoolleen keenya lubbuun isaanii darbes warra isaan bira hojjetudha jechaadha. Warra isaan bira hojjetu isaanidha kan lubbuun isaanii darbe waaqayyo boqonnaa isaaniif haa kennu. Innaa kanaaf waan akkanaa kana jira. Walii gadi baatanii gaafa sanbata dhufturree qinaamee akkasuma amma sanbata asii kanatti wanti hundumtu manni barumsaa cufaadha wanti kan banaadha garuu manni barumsaa cufaadha naannoo kanatti hojiin hin jira hojjechaa jiru bakka namoonni itti baay'atanii suuqillee yoo ta'e baay'atanii jiranitti akka hin deemne jedhu waa'ee bilbila irratti hidhanii immoo bilbila irraan namootatti fanadda'eedhuma isaa bilbila keessanitti wanti hidhamu tokkollee hin jiru. Bilbila keessan isaati namoota biyya kanaa dhalattoota biyya kanaatti wanni hidhame tokkollee hin jiru waan sinii galuu qabu. Hidhamee hin jiru. Inni gaafadhee hin jiraan ishiis jechaadha. Inni kan hidhame kan warra wal lolaniiti malee kan keessanii miti. Bilbila fayyadamina bilbila laalina warri siniin jedha yoo ta'e hin dhageena warri jaartii bira jirtan jaartiin sodaattudha waan ta'e waan baay'ee siniin jetti. Innaa kanaaf akkasii siniin jedha obboloota kiyya lafuma jirtan sana dhaabadhaatii uumaa keessan kadhadhaa. Yaa rabbati nangatiin jedha yaa zamanaa na baafte jedha waan hundumarraa harka na qabi jedha na oolchi jedha sin oolfata bakka kanuma dhumate boossanis wanti fiddan hin jiru dhiphinaa cinqatee ofitti fiddu malee wanti takka wanti sin gootan hin jiru. Nagaan immoo hin bu'a amma nagaan bu'utti garuu dhaabachuus hin barbaachisa walii gadi deemuu walii gadi ba'uu isin hin barbaachisu bakkuma jirtan san dhaabachuudha. Nagaan akka bu'umoo abdii qabna waaqayyoon kadhanna isinis kadhadhaa obboloota kiyyaa daraa nagaan aabu egaa biyyoonni nagaa biyyi kamiyyuu haa ta'u harka isaanii qabanii amantaa kamiyyuu waaqeffataa ortodoksii haa ta'u pheenxee haa ta'u musliima haa ta'u waa'ee biyya kanaaf ijoollee biyya kana keessa jiraniif hundumtuu akkuma amantii isaatti kadhachaafi jira waan ta'eef nu oolcha in amannaa. Arrabni nama tokko qulqulluu ta'uu danda'a waaqayyo nu oolcha kanaafiyyuu irraa hafamina hin birratinaa siniin jedha isin garuu waan siniin jedhe kana daraa keessan of eeggadhaa hin deemina bakka isaan baay'atanii jiranitti walitti hin qabamina irraa siqaa siniin jedha yaada keessaniin hin dhiphatinaa'i waan dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoo kana laa'eekii godhaa hiriyoota keessanii godhaa baay'ee turtii gaarii. Ciao.